Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Boojjii Birmajii keessatti diina adabuu beeksise. Haaluma wal fakkaatu waboon aanaa Waambaraa keessatti waraana PP adabe. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Guutoo Giddaatti humnoonni finxaaleeyyii fannoo ummata buqqaasaa jiraachuun ibsame. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaa keessatti jiraattota dirqiin gara dirree waraanaatti guuruu fi hawaasa irratti saamichi jabaachuun ifoome. Godina Lixa Shaggar aanaa Bakkoo Tibbee keessatti murni bilchiginna tooftaa saamichaa haaraa baafachuun loonii fi biqiltoota irratti gibira guuraa jiraachuun dhaga'ame. Muddee 15,2025 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Boojjii Birmajii keessatti diina adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Muddee 15,2025 irree fi gaachanni saba bal'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa maratti diina saba Oromoo saamaa ajjeesaa fi buqqisaa ooltuu irratti tarkaanfii fudhatuu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan abdii fi wanteen sabaa woboon zoonii lixaa har'a muddee 15,2025 godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Birmajii ganda Daaroo Somboo jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen ergamtoota impaayera Itoophiyaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan dhimma nageenya aanichaa nama maqaan isaa Wayyeessaa Addunyaa jedhamu dabalatee namoota 6 madoon yoo adabu 3 ammoo du'aan buqqiseera. Kanneen madahan yeroo ammaa gara hospitaala magaalaa Gimbiitti yaalaaf geggeeffamanii jiraachuun ifoomee jira. Waboon aanaa Waambaraa keessatti waraana PP adabe. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 15 bara 2025 irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu itti fufuun godina Matakkal aanaa Waambaraa keessatti du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii har'a muddee 15 bara 2025 jajjabeen waboon aanaa Waambaraa ganda Gochoor bakka addaa laga Nagar irratti waraana Abiy Ahmed irratti fudhateen loltoonni diinaa irra hedduun du'uun baay'een ishee madooftee jirti. Loltoota ajjeefaman bakkichumatti awwaaluun warra madaa'an ja'an fudhatanii deemuun baramee jira. Waraanni maafiyaa Bilxiginnaa waboo balleessineerra jechuun miseensota isaa itti goyyoomsuuf bakka socho'an maratti miseensonni humnaa fi goyyoomsaan loltuu isaan ta'an kun du'aa fi madoon gaggeeffamaa jiraachuun beekamee jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Guutoo Giddaatti humnoonni finxaaleeyyii fannoo ummata buqqaasaa jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Muddee 15,2025 jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan magaalaa Luugoo jedhamu uummanni garmalee buqqaafamee gara magaalaa Ukee jedhamutti baqataa jira jedhan. Humnoonni finxaaleeyyii fannoo qabiyyee keessa socho'an hanga dhiyeenya magaalaa Naqamteetti babal'ifachuu himaniiru. Duraan dhimmi rakkoo aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuutti dubbatamaa jira kan jedhan jiraattonni amma magaalaa Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetira 35 hin caalle irratti humnoonni finxaaleeyyii fannoo uummata buqqisaa jiraachuu himaniiru. Aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Luugoo jedhamutti haleellaa raawwatanii uummanni buqqifamee gara magaalaa Ukeetti baqataa jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa uummata dhiisee bahuu jiraattonni eeranii milishootaa fi miseensota humna farra riphee lolaa Oromiyaa muraasa qofatu achi ture jedhani. Lakkoofsa muraasa waan ta'aniif finxaaleeyyii naannoo Amaaraatti humna dabalataan aanaalee naannoo Oromiyaa naannawa sana keessas walitti sassaabamanii jigaa yaa'anii ittisuu akka hin dandeenye jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Humnoonni kunneen yeroo haleellaa itti cimu huccuu isaanii jijjiiratanii meeshaa isaanii dhoksaniitu jiraattota nagaa fakkaatanii jiraatu jedhu. Kana caasan mootummaas inuma beekaa tarkaanfii jabaa irratti fudhachuu hin barbaanne jedhu jiraattonni. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaa keessatti jiraattota dirqiin gara dirree waraanaatti guuruu fi hawaasa irratti saamichi jabaachuun ifoome. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 15 bara 2025 godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaa gandoota garaa keessatti murnoonni faashistii dargaggoota dirqamaan ukkaamsuun gara dirree waraanaatti guuruu fi uummata aanichaa irratti saamicha raawwachaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan gandoota aanichaa baay'inaan 28 ta'an keessatti
dargaggootaa fi kanneen maatii qaban cufa walitti guuruun namoota hedduu gara dirree leenjii waraanaatti geessuuf qopheessaa kan jiran yoo ta'u, gandi tokko yoo xiqqaate namoota 30 haga 50 dhiyeessuu qaba jechuun dirqama caasaaleen gandichaa fudhatanii bobba'anii jiru. Murni sobaa fi fakkeessaadhaan umrii aangoo isaa dheereffachuuf tattaaffatu bilxiginnaan namoota maatii qaban kanneen barnoota hin qabnes walitti guuree waraanaaf qopheessaa kan jiran yoo ta'u, isaaniifis ragaa barnootaa kutaa 8ffaa fi sobaan hojjechiisamaa fi jira. Kunis ta'uu kan danda'eef sababa ummanni sobaa fi holola fakkeessii murna bilxiginnaa irratti bare gara dabarsee ummata afaan faajjessuu fi jecha waraanaa keessatti ajajoota taatanii miindaa keessan qofa nyaattu jechuun ragaa barnootaa sobaa hojjechiisee qoraan ibiddaa qophaa'e taasisuu itti fufee jira. Kana malees aanichatti yeroo garaagaraa irra deddeebiin kan mul'atu gochootni alseerummaa adda addaa maqaa gibiraa fi inshuraansii fayyaa, ijaarsawwan adda addaa, buusaa gonofaa fi kanneen biroo tarreessuun guyyaa dhiyee bari'uun ummata irratti saamicha daangaa dhabeessii geggeeffamaa jiraachuus jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Godina lixa shaggar aanaa bakkoo tibbee keessatti murni biltsiginnaa tooftaa saamichaa haaraa baafachuun loonii fi biqiltoota irratti gibira guuraa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Muddee 15 bara 2025 godina lixa shaggar aanaa bakkoo tibbee magaalaa bakkoo keessatti muddee 13 bara 2025 irraa eegalee kaadiroonnii fi waraanni bilxiginnaa magaalaa keessatti milishoota bobbaasuun hawaasa dirqamaan walgahii baasuun tooftaalee saamicha haaraa ummata irratti dabarsuu maddeen keenya bakkicha miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti walgahii kanarratti qajeelfama haaraa namni loon 7 fi isaa ol qabu tokko tokkoon loon isaa irratti gibira kaffaluu akka qabuu fi biqiloota firiin isaanii nyaataman irrattis gibira kaffaluu qabdu jechuun bifa akeekkachiisaa fi doorsisaan ummata irratti murtii dabarsuu eeraniiru. Akkasumas aanichuma ganda dambii gobbuu jedhamu keessatti namoota baay'inaan gara 37 ol ta'an humnaan qabuun gibira kaffaluu qabdu jedhanii warra qarshii harkaa hin qabne mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraachuu fi midhaan isaanii daldaltoota wajjin walii galuun ooyiruu irraa guursisaa akka jiran maddeen keenya bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Murni bilxiginnaa tooftaalee saamicha haaraa guyyaa gara guyyaatti baasuun kaadirootaa fi waraana isaa ummata nagaa irratti bobbaasuun dirqamaan qarshii bu'uura seeraa fi naga'ee hin qabne ummata irraa funaanuun warra hin qabne immoo mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nu tura. Horaa bulaa deebana.